Malis Abdii hattuudha. Doktor Abiy Mubaarak Musammaadha nama akkamiiti? Abbaa qabeenyaa Oromooti. Waggaa 10 biyya raariitan jenna. Yeroo biyyatti deebisnee hojii hojjedhu jennetti laannu Oromoo saama. Yeroo rakkatanii Oromoo waan ta'aniif rakkanneedha. Oromoo waan ta'aniif hidhamneedha. Maaliif biyya raa'eef hojii raariitan? Abbaa qabeenyaa Oromooti. Shimalis Abdiisaa jecha tokko nu bismee nama akkam Shimalis Abdiisaa? Xiyyeeffannaan isaa karabaatii isaa. Taakka. Xiyyeeffannaan isaa nyaata isaa. Lama. Oromoo isa tokko dhiiseetu maatiitti gala. Sadii. Hattuudha. Doktor Abiy isinoo maali? Oromoo maal hojjettu Oromoodhaaf? Oromoof hin qabsaa. Bilisummaa Oromoof, guddina Oromoof. Anaaf si eenyutu irra Oromoo fakkaata? Kan akka koo Oromoon eenyu? Kan kee kun xiqqoo nama shakkisiisa. Oromoon tokkoof fa'aana. No. Wallahi Oromoodha Oromoo qulqulluudha sirra Oromoo qulqulluudhaani. Shimallis himu waan akkanaa kan. Eenyu? No. Bushime inti. Ajirtani edaa isin. Sorry isin agarree bara. Galmee qabachaa jirtani sirriitti. Barmeela tar. Hattuudha. Ara wala rabsina. Qamaaca. Rakkat. Ara kabajana kanada wala rabsina. Ora sinjitu jiru wagi. Nama makkishina. Fakkeessu. Hoolaa. Nyaata isaa. Lafa Oromoo gurguraa Oromoof qabsaa'uun sobaa. Aangoo fudhattee biyyees to'attee sirrii miti. maal jechuudha? Kashmee dhisa. Bira dabeeti. Warraatu hattuu jedhaatti hima. Warra hojjetu hojjetu. Kan gogo dhisi isa ana gaafata. Warra balleessiteetta. Jaarsa akkasi. Isaan qabbaneessan jira dhiisaa. Situ balleessaa jira jechuun istaniitu atis dhiise. Maal jechuudha kun? Na dhageessanii? Woonni tu dhagan gorre tu karaarraa maqlanitu deebi'aa nun jedha. Amma na caalaa rabsamteeti. Woonni kan balleesse itti mudde. Bakka shima dhaabate adiisetti shimalis. Aynan kanan kabajjan itti godhata. Doktor Abiy bakka adiisa sinama.